Ani yoo isin nadhiisi jettee amma booda isin sa'aatii 24 dalagaan isii godhadhaa. Nadhiisi natti araarami akkana tahi hiqishnaa natti hin godhin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تعرفي ورطو خيني قال كم جرتن نجا فيادا بك جرتن نجيني خيني في سلامني خيني قرني رابوركي أكم جرتن فيادا بقى جراتن جمانو مانو خرو يوتيوبا سببا وان خنات دي بوتين جرا لوفتين جرا باتي ميك أبوتي سنة رادة بمي ورين نياد ورين نجالتن ورين اسم جالد ورين خبجك اسم خبجو سلامة وني راهدون اسم جالد اسم خبج ورين أقول سجرتا ورديس وني كان أنت وني تاجان جدا بوتسا كيسنين فردا يسوفين ديما يسوفين ديمو مالي في ديس نني بيدا اسم مالي وين نتي أرارم وين نتي أرارم من جتتي أكوان وان بروفا كيستي اسم قاليدا نتي أرارم هنجما اسمي سخاتي وهنجو جتي الفين سندين سنين بيتني بقى سعدي دم ياخد دلقاني سي غوردا نديسي نتي أرارم أكنا تهي هيك إشنا نتين غورين إشنا نفيسو هنجمون نفيسو سيتو إيجاله سيتو فيتا والله لا ولتمنا ما بلوتين دوليني ما سيدتين دولي ما هيروتك يتين دولي ندولي ما ريخنا إيسي روزا maqaa nan kaasin jettee gana maqaa kee bikkaan deemu dhagarra si barreessaa deemi si gale dhagarratti si barreessaa gana arkaddeew waan hin dalagu arkaddeew waan waraa arkaddeew waan nama jollo arkaddeew kana dura haadha yaayin nan beekan nama xuinne nama miskiina nama nagayaan na beeytanii miti ani immoo amma booda dalagaa arkadde waan inni namarra haasoo arkadde waan nama bakka ani jiraami waa hedduu takkaan arkadde amma dalagaa ajaa'ibaatiin arkadde dalagaa biroo cirjila dalagaa yuutuubaa arkadde maaliif jennaan isii eegalee wallaahi wabillaahi watallaahi ani irraa waraabu guyya lama warreen yuutuuba isii ilaali yuutuuba isii dhaqaa laalaati isiin guyya meeqa viidiyoo na dura waraabdee gadhiis an guyyaa lama guyyaa sadii kan hin daddawwalee viidiyoo inni waraabin dhiisii wanni kun hin ta'u kaasii jee namuun daddawwalchise saniifuu kaasuu dide waasaappiin dawwalee hin kaastu saniifuu amma booda immoo ilaan gama carashaa hanga isiin na dhiisii bakka yoo uumaan si kaasee jettee eenyummaa eenyukkaan ta'e akkana beeytu caalaa wal beeynaas jette naafisii har'a wal beekuus jette eenyurra akka irra wal godda'u ni ilaalla maaliif jennaan hanqaati na dhiisi jettee miila kiyya jala dhuftee akkana abbaa akaalti dhuftee uummata kiyya dhiifama gaafatte anaa bajii qaba ati jetti ani si dhiisuuf hin deemu maaliif jennaan bakka gaa akkana gaa gizee wannummaan si dhagaame kana gogaa maaliif jennaan boqota taksitti dhagaamtu waan sanniin godhe jetta osoo tiyyaanne goota waan ta'eef waan itti yaaddee ganaa akka gootuuf ganaa akka boromsasii ta'u sin dhiisu nadhiisi maqaa kiyya nan kaasinetti angana roozaa eessa jetti dhagaarratti dukkaan deemutti eessa jetti isiin takkanaa jee siyaasawaa deemu jettee magaalaa keessaan si facaasaa yuutuuba bira kutiyaan nama sin beenetti dhagaarra si barreessaa deemu saniifu hin dagatin hin dagaddu an araaramu baatte dhufte maal taate huma jireenya kiyyaan firaa jiraadha nadhiisi jettee jireenya kee siitu iflaaqe osoo beektu osoo agartu ifeetiif haatee na tuttuute ifeetiif an jireenya kee akka jiraattu hin bar si jeequus dhiisee anis jireenya mataa kiyyaa mana kiyya hin jiraattu mana kee hin jiraadhu hadiyyaa naaf fiddee dhuftaa hadiyyaa maarree na agarsiistee turte namni gizee heerume hadiyyaa namaa fidee waan akkanaan na bira guddoodha an waan akkana ana bira guddoodha jettee yaadda an bar nama lubbuuti siif dabarsee siif kannee bar unkaan waan maallaqaa waan wayii hin bitanii deeman waan akkanaa yuutuuba irratti naasan qaanyiidha maaliif jennaan ilmi namaa yoo wal jaalate huccuu takka kafana takka nama wajjin uffannee dhaadheef ni beektaan yoo huccuu takka bitadhe takka tiyyaa mastaawashaa yaadannoo footoolee as gubbaa isinii kaafana laala waan gosa takka haqabnu jechuu maaliif jennaan yooniin waan takka ifii kiyyaa bitadhe anaatu isii barsiisee maaliif jennaan waan takka bitannaan ifii siidhaa bituu akka maachii akka obboleeyyan wajji dhalannee taanee jechuu maaliif jennaan kana hunda bakka ilmi namaa takka jaalala wal barsiisuu jaalala bakka jaalala akka wal dhiyaannee yaadannoo namaaf akka taanu jeeti waa hedduu takka isii barsiistuu hin beektu malee arra yaadannootu maal akkana isii godhee hadiyyaa naafitti yoon heerume waan heerumee fi hadiyyaa naafitti qabu narraa dheessite waan akkanaa kana waan itti fakkaatu warra na beeytan gaa nama daala na beeytanii unkaan warra wajjin nyaadde wajjin dhugee miti kaniin gujjee takka karaa irratti agaree waan ayni ukkaan ta'e na beeyta gaa maal siifaa godhu saniifuu arraan tana gaa namni si arrabsu sin faarsu jaan oromoon waan na arrabsu jirtuuf na faarsi jee sin karra maaliif jennaan na arrabsu jirta gaa arrabaa fi faaruun garagara waan ta'eef jecha akkasii hedduu takka bakka maaliif ani amma booda eessa wala garari beektaa yeroo hundaas gubbatti na agarta yoo bilbilte naawun harkattu anaa gana bilook 15 dimmirii si godhaawan maaliif jennaan beektaa namni tokko gizee waan tokko godhuuf deemu osoo itti yaadne gooteeti garuu akkasummii taates keessaa baati. Ati dhuftee yoo miila kiyya jala kanatti tu'ettee ati dhiifama nan gaafatin eessumaa hin fiddu badhee jandaa kanatti ati hin sheenayin wallaahi wabillaahi ati haati teessin dalle maaliif jennaan
ani hordoftootaaf kabajamtoota kiyya hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja akkasuma deebi'ee warra dawwaltanii ajandaa kana dhiisii isin haasoytee haa dhiistu warra jettaniif hin dhiisu. Duraan hin dhiisaa kana booda waraabu jeetiin tureem hin dhiisu. Akkatti hanjamu jirtu viidiyoo irratti agartanii wayinatti araarame kaa way akkana ta'e kaa way akkas ta'e kaa jettee mee dawwalii abbaa feeti dawwalchiisee amma yoon dawwaleef hin kaastu bilbila isii bilbila haaree ani dawwalu jiraaf isii galee saniifu ani hanjamtee dhiistee toltee bareeddee fokkottee footoo naan viidiyoon kalee gadhiise yaadannoo amma dura waliin qabnu filaasha keessatti viidiyoo footoo waan garaagaraatiin hedduu qabanii beektiisiin an filaashaa yaadannoo warra yaman guutuu hedduu waan hin qabuuf jecha niin kaayadhana beekti yaadannoo saayibboottan keenyaaf diraamaa waan garaagaraa hin haqu filaasha keessatti yaadannoo durjee kaayadhana beektiisiin mee atiin namaati viidiyoo yuutuubarra wajjin dalahine dhiisiiti viidiyoo yuutuubarra wajjin dalahine gadi hin buusini ani ta yuutuubarra gadhiisnee bartaniinan irra hide ta yaadannoo waliin taphannee waliin kofannee akka nama tiktok dalagu gaafa san tiktok hin jiru ni beektan viidiyoo gabaabaa baadiyyaa dalayneen gasii baasee baran viidiyoo yaadannoo mi ati arkee yoo ati jechuu footoo tiyyaa fiite tasirritti hojii kaanee jiru ta feesbuuka gadhiise osoo hin ta'in ta ati yaadannoo jettee qabdu wallaahi wabillaahi watallaa yoo ati baaste ani jechuu siifin qudha hiriyaati na jaalattaa jeetiin sii qudha ani garuu footoo viidiyoo waan barbaadde minaan je'iiti ani gadii sii baasanii beeytaasi akkaan qabus maaliif yaadannoo waan akkas ta'eef jechaan qabaan niin qaba waan ta'eef ati mee gabbaasiiti naafi ati wal laalla eenyu akkarra wal jaalatu fi eenyu akkarra yaadannoo waliif qabu jechuu maaliif jennaan an footoo hedduun qaba yaadannoo akkasuma viidiyoo hedduun qaba viidiyoo gadi dhiisanii qaba normaala kanaaf isin teenye taphannee haasoyne yaadannoo injooyii garagaraa bika garagaraa deemnee hanjamnee hofallee taphannuun qaba isin mee viidiyoo akkasii ka yuutuubarra hin jirre ka feesbuukarra hin jirre ka sooshaal miidiyaa irratti hin bahin kan hin ankalee kaayosan guutuun ka sooshaal miidiyaa irratti hin bahin footoo sooshaal miidiyaa irratti hin bahin mee yaadannoodhaaf takka yoo qabaatte filaash keessaa takki yaadannoo nama takka yoo qabaatte baasiyas hoggaasan siifiin quudha wallaahi wabillaahi watallaahi maaliif jennaan ani na beeyta nama siniin jaaladha nama siniin kabaja yaadannoo namaati sinii kaaya yoo ati waan takka naa kannite yaadannoo huccuus haa ta'u maalis haa ta'u yaadannoo naaf ati waliin qabnu akkas dadachaafnite ka yaman irraa fide ka Itoophiyaa waliin fataatti inni guutuun akkas jirte yoo ati san qabaatte haala wasaala waliin gabbaana yaadannoolee takka takkatti huccuus waan garagaraatiif waa hedduun as baasa footoos akkasumatti as gubbaan isinii kaa viidiyoos mureetiin as gubbaa isinii kaa eenyu akkarra yaadannoo garagaraa qabu ni ilaalla waan ta'eef saniifu yaadannoo san ati baasiiti anis nin baasa eenyu akkarra wal wanni qabu ni ilaallaan isin jaa akkasii jamtoota keenya akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya gizeen haasa'u laal miira keessaan galabeetanii niin aara saniifu yaadannoon an qabu kana yoo isiin qabaatte niin quudhaaf yaada baqa haasa'uun afaaniin haasa'uun akkasi jennee haasa'uun dubbii dheeratuun faayidaa hin qabdu kanarra wallaal yaadannoolee huccuu naa taatu uffataan akkasii yaadannoolee akkuma si lakkaa'etti footoo naa taatu huccuu naa taatu si beetiin jira irra deddeebi'ee haasa'uun hin barbaachisu hanga feeti haasoytus haasoyni faayidaan qabu haasoyni afaanii faayidaan qabu hojii wal agarsiisuudha yeroo ammaan tanatti yooniin hojii wal agarsiisina jenne malee haasoyni afaanii namni nu amanu hojii baas ta'uu danda'a namni hedduun akkas jaa yeroo ammaan tana garuu namni keessaa wal quba qabnu takki isaa ibboottan keenya warri beeku ni jira warri beeku san walii himuu danda'a warri nun beekne kanurraa halaala dhugaa miti hijibaa takki muka dhugaadha jechuus ni jira warri na dawwalan akkasumatti dhiisatti sirraan fakkaatu jechuu jirus ni jira warra akkas akkasiisaniif humaa rakkoon qabu abshir akkasii roozaayyee walitti deebina okay walitti deebina yeroo bareeddutti akka bareeda walitti deebina ani ilaal gizeen viidiyoo dalagu dalagaa jetaan istiin dalagaatiin gizeen karaa deemu gizeen gabboofaa fataa sijjechuu jira saniifu wal dhiisuun hin jiru akka laafutti akka bareeda walitti deebina hanga viidiyoo xumuraatti walitti deebinitti assalaamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu hedduun isin jaalladha isin kabajaa nageenyaa tura